Hayya nagaan siniifaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya haadha kakuu amman dhufti isaa haaqana fiddee dhufuuf jechuudha. Bishaan fiddee dhufuufidha. Nan aarsa kaameraan Hussein Kaayira. Nan aarsa kaameraan bakka dhokannaa jirti. Bishaan naabbusuuf jetti. Carqii keessan dhokseera kaameraa. Akka tan aarsu immoo hin laaltu si. Narifate biddeen kee. Akkami? Maalan beekaree laalla malee ariifachiiste itti biddeen. Beelofne. Beelofne ta'e. Maalan hin beelo? Ani hin beelo maal? Hojii irra bultee? Daf isham. Babisho, kot me? Kot. Nyanya. Kot. Utega. Ya waqa galanni sifatoo nyaata dhiyaata kana eebbisii qulqulleessi nuu kenne maqaa tokko jalma Yesuus Kiristoos. Ameen. Shiroon ariifatee ga'ee kun akkana? Jira kaameeraa maali? Argite? Kaameeraa kooyye. Anuma fuuldura geesseetu na ostuu keetii amma garuu. Maal? Carqiitti shaffaneen ture garuu. Argee waan inni akkana. Dee qodaa fakkeessu keetii amma garuu. Qodaa teebilirra taa'ee nama ugatu jira amma. Oduu isii. Jira. Ada. Shiro ati look at Shiro. Shiro Mana anu mana ushiga? Ha? Lama dirqama. Abbaan koo haadha koo yeroo lama kennama eenyutu dura. Ski. Kami Shiro? Kama sama Shiro artu kan. Aaruu ishee otoo hin taane keessa ishee hin barbaadan. Mani jira. Nguba qaransa. Yagiran Shiro. Shiro duwwaa miti garuu waan ta'es qaba of keessa. Wayi qaba. Maal of jajjaa? Wayi qabaan sinin argitan. Maa of jajjaan jenna? Haadha firaa, haadha hiyyeessaa, hunda dandeessuu, beektuu, ogeettii Shiroodha. Akkam moo? Mi'a Shiroon kunadha. Waaqa'e. Shiroon mutti akkamti sitti mi'aaye garuu jira har'a. Kam? Gaasaan nu daddafee nu jedhe bar. Yaadu baay'ee oduu isiiti. Oduu isii nyaadhu. Lakkee har'a akkamti sitti mi'aaye jedhennaa kaanu sitti du'ee dafqa xuruuffadhe sa'aatii 3 guutuu sochoosaa oole akka kaametti ogeetti jettan nagaan har'a akkamti sitti mi'aaye Shiroon asii gadee walitti nannaqee hide. Rakkinni keessan ikkoo? Yoo namni sin jajee sin jaallattan. Midhaan hin nyaannan jiraachuu. Jechuun har'a maalummaa akka ta'u sanuu kaameeraa keessee bu'aa malee miti waan ta'e yaaddeetta jira. Akkam? Waan ta'e yaaddeetta. Egaa qora iti. Handaaqqoon haate waan haadutti mormaan buusan baasteen. Yaa'u galatoomi amma kana na antiniina jechuu keessi. Akkas jedhama. Baay'ee galatoomi garuu waan yaadde tokko maa jira. Maal garuu jira. Anaaf ikkoo halaaluma laaleeyyuu namni nama sakkara ragaa naa ba'a. Mana otoo namni si masakkaraa oolee natti mi'a obaannaan afincaa kedhee lafa si gombisa kaa. Akkasuma jedhama. Waa gandi odeessitee faana mana koo diinqa qummaa ga'e. Hodhi ishee ammaatti ishee na afincaatti kuushaa tokko. Miti. Karaa keessa naa kennitami? Eega. Maaddii irratti nama dhahanii malee hin barbaadu qaaraa.
Otogandi kudhan si masakara ole. Anaaf ko xabbin jootana gati manna qabu gototeen gadi si baasa. Jira suma dhugumaatu amma waan hojjedhu mi'aawu ta'ee bishoollaa manarkaa taatee focorroqee manarkaa taatee maal gootame. Maal jechuun? Dhugumaan jedhara jechuun nama tokko uumama dhugaa biyya keenya koo dubartii harratti fe'anii gashu beektaa? Isi amma jaarraa minam zalaast center laayii. Zalaast center waayee. Isi amma teeknooloojiidhaan walii qabiti. Akka bara amma dhumaa kana jaara 21 faate teeknooloojii waan ta'eef asii taa'ee Ameerikaatti odeessaan oole teeknooloojii inni sirrii garuu bishaanitti naqxanii nyaachuu warra adda teeknooloojii jechuun amman seeruma qabeessaan hojjedhan jedha garuu dhaggeeffa jira warra duriitiin nama madaalchisi maal taate baruma isa kanaan haasa'e isuma kanaan haasa'e isa kanaan miti ko natti mee obaannaan namni 10 si jedhefanii namni 10 waa'ee kee odeesseef maanaa go'a. Kana amma waa'ee sanqaarraa meeqa quba ishee amma asitti goote shiroo waa'ee tokko damisuun beektu afaan namatti haadha koskeen gashii haadha keessumaa waan umaatoon ilaallatiin jechuudha haala bara amma keessa jiru angaruu yeroo hundumaatti dafqee nan hojjedha osoo sitti mi'aawu baate maal gootaadha. Buiteen gadi si goototaa jira jira hiiteemu gadi na gootota gadi nan goototu alaa nyaatta. Maal irmu hin fuudhu ambirama. Jira kana maal jechuudha qaaliin akkasii jiru namni haadha badee hin galu namni itti badee galaadha warra beekan maqmaqsumatti haadha yoo badee haati focoree yoo taate ijoolleen ishees ijoolleen focoree mataa adeemu niitii yoo ta'e garuu beekan dhiitee gadi goototeeti niitiin taanee fuudhe dhiitee gadi goototee hin biraa fuudhu kana beekama. Sadurii isitee amma saduriillee ani ittiin tasmaama'u sabara haadholii keenya abbaa keenya akkasumatti koo jireenya koo jechuun jireenyi koo teeknooloojii waliin bitu bala. Jireenya jechuun jireenya dhuunfaa teeknooloojii jechuun waan televiziyoona kana waan intarneetii kana namni malee dubartiin teeknooloojiin kun nama qayyaru waan nama qayyaru sammuu. Inni sirriidha jechuun dubartiin mana amma bara kana keessa jirrutti maal godhamuu qabaa dubartiin gadi goototamuu jala muranii ba'aa baatanii jiraatu maayee jechuun waan amma bagaan yeroo hundumaa nan hojjedha naamii yaa'uudidha gadi goototu focee ta'aa focee gadi si goototu kan ma jala muree kalladdi mana arti katu bidenya amma education ijoollee gadi goototamtu naamii yaa'uudee gadi goototu gaaffii tokko qabu kun koo hamina miti bara of update gochuun of cimsuun an abbaati. Gadi goototetti. Teeknooloojiin kee anaaf yoo bishaan gubbayaa tokko xabin je'oote maa anaaf wana? Ishee amma fakkeenya kanarraa baana ishee waa'ee gara qulqullinaatti adeemu. Yeroo ammaa obboleetti sitti mo'an kitaabni jira. Teeknooloojii calmaanii waa'ee teeknooloojii waa'ee zamanaawwanneetti odeessuu kan taane qeensa dheereffatanii wigii kana gadootti dabalatanii waa'ee teeknooloojii odeessuu waa'ee zamanaawwanneetti odeessuu kan taane gadi jedhanii hojjechuu kitaaba dubbisuu kitaabni nyaanni akkamitti akkami'aamu warri chiifi ta'anii kun koo haadha isaan irraa baratanii kitaabni akkamitti akka nyaanni mi'aamu akkamitti akka mana qulqulleessan teeknooloojii zamanaawwii kan jedhamu isa malee calmante qeensa ishee ammasitti dheereffattee wigii kana gadootti dirtee yoo magaala keessa yaa oolte maaliif tuqaa maaliif reebaa zamanaawwiidha maaliif mana ari'a maaliif gadi dhiisa yoo ati jettee ani kana fudhadhu akkamitti. Nanti harmana istilah kamera. Harmatti kenni dirqama keeti. Harma baasuun dirqama keeti. Nah kana ni bakka waanuma mi'aayee toleef nyaataa jechuudha kaati yeroo hundumaa malee tobishoollaa wayii taate bakka anaaf jettee nyaattu jechuudha. Siif jee maal nyaata maa? Siif jee maaf nyaata? Maal jechuudha siif jee si nyaata? Maal jechuudha siif jee nyaachuudha? Siif jee nyaata asitti yookaan dhamasti? Jechuun niitii koo nan jaalladha bakka jettee. Waan akkasiin jiru jaalali waan biraa. Cimuun immoo hojii an of agarsiisuun immoo waan biraa. Jaalali qofa saman hin ta'an maaliif? Namni cimuu qaba waan hojjetu irratti waan dalagu irratti. Isheen mana waltaana waan amma fidee dhufe sirriitti hojjechuun irra jira. Sirriitti mi'eessite kan nuuf jira. Bishaan yoo ta'e shunkurtii aan gadi teessee sirriitti faraffarte zayititti goote sirriitti faraffarte sirriitti bilcheessite kan nuuf jira. Jaalala si gadi boca silaa qubni amma kanaa ga'ee dubartoota barana weegina si gadi entina jedhe ciccite keessa waan baay'inaa kan dubbadhu maaliif na goota nyaadha bide isallee kee hin jiru ishi bakka jira
oke ture bidden awut akkatanya hunda maqaa jiraarra qaawwattuma yaadee viidiyoo qopheeffatee oduu odeessuudhaan waan akkanaa odeessuudhaan dhufe waan ta'eef hodhume waan bareedaa waan haasofteef galatoomii thank you so much hordoftoota kiyya nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu girgiriidhaan booda nagaa isin gaafadhe yaa'uga dubartii mana keessatti kan of kabachiistu ofiidhuma ishee ofuma ishee harka ishee ofii ishee of kabachiistu calmanii waa'ee teknoolojii odeessaa ooluun gatiin qabu qubni silaa as ga'ee dubartiin akkatti saayinii miccuu qabdi dhugaadha bara kana haga dhugaan kanatti dubbadhaani qubni koo xinnoo biqilaan midhaan na jibbisa dhugaan kana hin jiru elatti muree itti kuteen muradhan itti kutee Tama qeensa guddifadhee eereffadhee jira. Deena faana nyaatu. Waa'ee maa maradamma. Maa jechuun nama kuni koo bakka keessa kooti waa'ee jaalala waa'ee midhaan waa'ee jireenya dhiisa. Keessa koon fudhatu ol jedha indida. Qeensa dhedheeraamu. Indida. Kuni haa qosheedha akkuma baradhetu qosheedha kun xurii keessa akka maachama duur bakka sammuu keessa torchiin ta'e. Dhugaa dubbachuuf garuu madaamiin jechuudha. Qeensi koo xinnoo biqillaan hin laalte roondumaa qeensa koo daaftee qorinaan jetti. Qeensa guddifachuu hin danda'amu mana ishee. Maafi koi wasak je. Unut fag wasak. Kesa siram corona takka kesi natti bikile. Maafi koi wasak. Unut maafi koi wasak. Inna sarratenya ishee durani shunkurtiin qabachiisu anyetti madaami dhugaa waqa shunkurtii isheen kunna nyaanni nyaannu qulqullina bicha hojjetti malee nyaata nu hojjettu ati garuu koyis nadaafa jettee natti gadhiisti waqa. Aranille akkatti nama madaatti mukaan irsa miti. Anillee otoo akkas cimtu ta'uu baatte akka gadi gootu nu bartee sila durii akka namaa danda'a. Jiraa jechuun koo gaasiniin jiraa nama gadi qabamuti. Yeroo darbee hiriyaansa tokko mana kana dhufee ati dhugumaa dubartii cimtuudha kan jiraa kana gadi qabdee naan jedhu dhugaa waaqa gaaf torbee har'aan torbee lamaan irraati. Jechuun baay'ee gadi qabdee dandeesseetu likiitti isa gashitee gicnaan jedhu seetan dhuguma kan nama finfinnee caafiidha amma caafiitti deemee waggaa 17 ol keessa naanna'edha. Kanaaf bakka ana taasuudha. Waa'ee nyaata mi'aawulle biyyattuu jechuudha hin jiru waan akkasii. Zidee goonii nyaata jala muranii tu. Malaanis akkamitti kan guddadhe beekta ka. Moya balibbinu kana makkaata. Nyaanni keenya xumuranne garuu daqiiqaa sinirra waan dheerateef turtii gaarii siniif haa ta'u. We love you. Thank you.